Sadaffaattitu qoraa bira ga'a. Waaqa biraa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biratti waaqeffachaa jiru. Kiristaanonni utuu beektanii utuu hin beekin guyyaa Paan jedhamu kan waaqeffachaa jirtu yoo ta'e, guyyaan kun guyyaa itti isin Waaqa Paan itti waaqeffachaa jirtan akka ta'e akka hubattan daandii wangeelaa shoo dhaamsa qaba. Akkam jirtu maatii daandii wangeelaa shoo yeroo beeksisanii qophii keenya karaa yuutuubii kan nu daawwachaa jirtan hunduma keessaniif nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kun qophii kana beektuudha. Kana beektuu irraa qopheessee kan isin dhiyeessu kan obboleessa keessan daandii ibbaadha. Kana beektuu keenya irraa keessatti Valentine Day yookiin guyyaa jaalalleewwan waan jedhu kiristaanni guyyaa kana kabajuu qabamoo kabajuu hin qabu kan jedhu irratti barumsa gabaabaa isinii qabannee dhufnee jira. Hamma dhumaatti nu daawwadhaa. Guyyaan kun kiristaana bukkeetti akkamittiin ilaalama? Seenaa gabaabaa Valentine Day waliin haa barannu. Valentine Day yookiin guyyaa jaalalleewwanii. Guyyaan jaalalleewwanii kun ayyaanota bebbeekamoo jiran keessaa lammaffaa irratti akka kabajamaa jiru namoonni adda addaa ni dubbatu. Kana jechuunis dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aanee akka kabajamu seenaan lafaa ni ka'a. Akkuma hundi keessan beektan guyyaa jaalalleewwanii yookiin Valentine Day kana irratti meeshaawwan adda addaa ni gurguramu. Akka qorannoon tokko ibsutti biyya Ameerikaa qofaatti qarshii doolaara biiliyoona 20 akka gurguramee oolu qorannoon ni ibsa. Guyyaa kanatti namni akkuma dandeettii isaatti inni dhiiraa diyaamandii hanga poosti kaardiitti jaalallee isaaf ni bita. Akkasumas isheen durbaa chookoleetiiwwan adda addaa hiriyaa isheetiif ni bitti. Daandii wangeelaa shoo dudduuba kennaa kanaa maaltu jira? Valentine Day kun yookiin guyyaa jaalalleewwanii kun yoom kabajamu eegalee akkamittiin eegalee kan jedhu qorachuun dirqamatti ta'e. Valentine Day kan eegale biyya Giriik odara Arkiidiyaa jedhamtu keessatti akka ta'e seenaan lafa ni ka'a. Guyyaan kun guyyaa itti Giriikonni waaqa isaanii Paan jedhamuuf guyyaa waaqeffannaa akka ta'e seenaan dabalee nutti hima. Waaqi isaanii kun fuula lama akka qabu ni dubbatama. Fuulli isaa tokko fuula namaa yoo ta'u, fuulli isaa lammaffaa immoo fuula re'ee kan gaafa ofirraa qabu akka ta'e seenaan sirriitti irraa fanuu kaa'ee jira. Akkasumas namoonni Paan amanan yookiin namoonni Paan waaqeffatan waaqi isaanii kun waaqa bara warqii jechuun ni ibsu. Waaqa bara warqii jedhamee kan itti amanamu kun namni waan fedha isaa daangaa tokko malee akka raawwachuu danda'u ni amanu turan. Akkasumas odolli Arkiidiyaa jedhamee kan argamu kun iddoo jannataa jedhanii ni amanu. Odolli Arkiidiyaa kun bishaaniin kan marfame, tiksoonni, bineensonni adda addaa kan keessa jiraatanidha. Jiraattonni naannoo odola kanaa yookiin odola Arkiidiyaa kanaa uumama Paan jedhamu walitti dhufeenya guddaa ni qabu. Walitti dhufeenya uumama Paan jedhamu kanaa wajjin namoonni naannoo sanaa walitti dhufeenya baay'ee cimaa qabu. Kanarraa ka'uun Paan fooniin akka isaanitti mul'atu seenaan ni ibsa. Walitti dhufeenya isaaniirraa kan ka'e wanta adda addaa isaan gaafachaa akka ture seenaanis dabalee ni ibsa. Isaan keessaa pansexual kan jedhamudha. Pansexual jechuun saala adda kan hin baasne jechuudha. Kana jechuunis dubaraaf dubara, dhiiraaf dhiira, dubaraaf bineensa, dhiiraaf bineensa cidha uummachuu akka danda'an ni eeyyamaaf ture. Pansexual kan jedhamu kun. Pansexualiin kun ammas biyyoota adda addaa keessatti yeroo itti mul'ataa jiru argaa jirra. Biyya Roomaatti Valentine Day immoo Superkilia jedhamuun ni waamamu ture. Superkiliyaan kunis Paanii wajjin wal fakkaata. Roomaatti waaqi Paan jedhamu kun Veeniyaa jedhamuun beekama. Akkuma Paan innis fuula lama qaba.
Kana jechuun fuula namaa fi fuula re'ee kan gaafa ofirraa qabu. Biyya Roomaa keessatti Febraarii 15 ni kabajama. Iddoon itti kabajamus Valentine Hell kan jedhamu keessatti ni mul'ata. Waaqni isaanii kun waaqni Paanii fi Veen jedhanii waaman kun ijoollee dubaraa wajjin wal quunnamtii saalaa adaba hin qabne ni raawwata. Ijoolleen dubaraa fuula isaa baay'ee sodaatu turan. Uumamni kun yeroo isaan sodaatan fi dhiiga ijoollee durbaa dhangalaasu baay'ee gammada. Uumamni Paan jedhamu kun tiksoota naannoo sana jiraatan illee meeshaa muuziqaa ulullee jedhamu hojjechuun ni kennaaf. Meeshaa muuziqaa qofa kennaaf osoo hin ta'in akkaataa isaan ittiin taphatan illee ogummaa ni kennaaf. Yeroo ogummaa kanaa fi meeshaa muuziqaa kana kennuuf ijoolleen dhiiraa yookiin tiksoonni naannoo sana jiraatan dirqama akka isaaf of kennan ni taasisa. Kana jechuun ijoollee dhiiraa wajjinis wal quunnamtii saalaa gochaa akka ture seenaan sirriitti lafa nuu kaa'a. Akkasumallee yeroo of kennan uumamni kun waan inni gaafate hundumaa dirqama isaanii ni kennuuf. Valentine Day kun iddoo Paan keessa jiraatu keessatti yeroo jalqabaaf akka kabajame seenaan ni dubbata. Kanaafiyyuu Valentine Day kun waggaatti al tokko Paan Valentine Day jechuun ni kabajama ture. Guyyaa kana irratti re'ee fi sareen tokko qalamuun gogaa re'ee irratti dhiiga dibuun dubartoonni qaama qullaa dhaabbachuun gogaan rukuchaa biranii darbu turani. Sababni dubartoonni qaama qullaa dhaabbatanis guyyoomsa uumama kanaan yookiin soba inni uumeen. Soba inni uumee dubartoota fi durba qaama qullaa dhaabbachiisu ijoollee ni argattu. Ciniinsuun isinirraa ni xinnaata. Laguun isinirratti hin baay'atu fi kaakaafaa jechuun isaan ni soba ture. Garuu guyyaan kun guyyaa jaalalaa osoo hin ta'in seenaan nutti dubbatu guyyaan kun guyyaa itti durbi dhiphattu, guyyaa itti durbi durbummaa ishee itti dhabdu yookiin itti gudeedamtu, guyyaa itti durbi namummaa ishee itti jibbitu fi guyyaa itti ijoolleen dhiiraa itti gudeedamanii fi namummaa isaanii itti jibbanidha. Guyyaan akkasii kun kiristaana biratti kabajamuu qaba jennee ilaaluun nurraa eegama. Guyyaan kun kiristaanaa wajjin akka wal qabatuufis yaaliiwwan adda addaa godhamani. Keessumaa yaaliin biyya Roomaatti ta'e Valentine kun kiristaanummaa wajjin akka wal qabatu godhamee ture. Garuu seenaan Paan Valentine hojjete tasumaa biyya Roomaatti wal fakkeessuuf kan isaan godhan tasumaa walitti hin dhufu. Kana jechuunis luba Valentiniyaa nama jedhamu yaadachuuf siidaa hojjetame irratti Valentine Day jechuun maqaa jijjiiruun tasumaa kiristaanummaa wajjin waliin qabatu. Guyyaa Valentine kun immoo maqaan isaa Paan Valentine irraa gara Valentine's Day akka jijjiirame guyyaa itti lubni kun boqote akka ta'e seenaan lafa ni kaa'a. Valentine Day guyyaa jaalalaa yeroo jedhamu kiristaanonni tokko guyyaa jaalalaa jedhanii lafa ni kaa'u. Garuu dudduubni isaa akka isinitti yaale guyyaa itti durbi keenya miidhamtuu fi guyyaa itti waaqeffannaan adda addaa itti ta'udha. Namni kamiyyuu yookiin kiristaanni kamiyyuu guyyaa jaalalaa ni barbaada. Garuu guyyaa jaalalaa kana dudduuba maaltu jira jennee ilaaluun nu barbaachisa. Guyyaa kana dudduuba guyyaa itti waaqa tolfamaa itti waaqeffannu, guyyaa itti paansekshuwaalii itti yaadannu, guyyaa itti dhiphina durbaa itti yaadannu yookiin guyyaa itti dhiphina obboloota keenyaa itti yaadannudha. Akkasumallee guyyaa itti jaalala sobaa yookiin jaalala fakkeessummaa itti yaadannudhaa fi guyyaa itti dhiirri itti dhiphatu yookiin guyyaa itti dhiirri namummaasaa jibbu itti yaadannudha. Guyyaan kun immoo akka kiristaanaatti kabajamuus yaadatamuus akka hin qabne wangeelli keenya lafa kaa'ee jira. Kiristaanonni utuu beektanii utuu hin beekin guyyaa Paan jedhamu kana waaqeffachaa jirtu yoo ta'e
guyyaan kun guyyaa itti isin Waaqa Paan itti waaqeffachaa jirtan akka ta'e akka hubattan daandii wangeelaa shoo dhaamsa qaba. Akkuma seera boqonnaa 20 keessatti nu barreeffamee jiru waaqolii biraa tokkollee dabreetti hin qabaatin akkuma jedhu namoonni kiristaana taatanii Valentine Day kabajaa jirtan Waaqa biraa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biratti waaqeffachaa jirtu. Waaqi kunis Waaqa Paanii fi Waaqa Veenus jedhamudha. Kanaafiyyuu Waaqa biraa kabajuus waaqeffachuus akka hin qabne wangeelli keenya lafa kaa'ee jira. Tubeettuuni tun beekin abaarsa ofirratti waan fidaa jirtaniif dafaatii gara Gooftaatti deebi'aa. Dafaatii kiristaanummaa dhugaa fudhadhaa. Mee wangeela keenya keessaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 10 kaaseen sirii dubbisa. Akkas jedha. Wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'a. Wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'a. Valentine Day kun yeroo qorannee bira geenyu Gooftaa Yesuus Kiristoositti hin tola. Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqa biraana biratti waaqeffadhaa jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos bifa akka fakkeenya isaatti uume malee bifa lamaan uume. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhiiga dhangalaasuu ni barbaada. Gooftaan Yesuus Kiristoos hubaan ijoollee durbaa guyyoomsuu ni barbaada. Kanaafiyyuu wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'a jedha Efesoon. Wanti kun Gooftaa Yesuus Kiristoositti tasuma hin tolu. Akkasuma ittuma ofii akka jedhu hojii dukkanaa isa wanti dhimma baasu keessa hin baane bakkeetti baasaa malee itti hin hirmaatinaa. Hojii dukkanichaa isa Valentine Day jedhamu jedhamee maqaa jaalalaan hojii dukkanaa hojjetamaa jiru kana itti hin hirmaatinaa jedha wangeelli. Itti hin hirmaatinaa bakkeetti baasaa malee. Kanaafidha daandiin wangeelaa hojii dukkanaa kanatti hin hirmaatinaa. Kun hojii dukkanaadha. Abaarsa ayyaana keessan qaba. Jaalala fakkeessee isin miidhaa jira kan jedhu. Kanaaf ifa baasuu barbaada. Kanaafidha ijoolleen dubara keenya guyyaa itti dhiibdu. Guyyaa itti paansekshuwaaliin itti yaadatamu. Tasuma yaadachuun nurraan eegamu akka kiristaanaa tokko. Daandii wangeelaa shoo kana beektuu keessatti kana qoratee bira ga'e. Isinoo maal qorattanii bira geessu? Sanii jirtu ta'a. Koomentii gubbaarratti nu barreessuu ni dandeessu. Waaqa guddaa guddaa sinaa eebbisu. Amma torban gaarii eebbifamaa.